Qophii keenya guyyaa har'aa gaaffii barbaachisaa ta'e tokko isin gaafachuudhaanan jalqabuu barbaada. Gaaffiin koo haadhotiif akkuma kana shamarraniif. Dhugumaan haadha manaa gaarii ta'u jechuun maal jechuu akka ta'e itti yaaddanii dinqifattanii beektu. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Maal jechuudha haadha manaa gaarii ta'u jechuun? Dhuguma dubbachuuf viidiyoo keenya guyyaa har'aa keessatti haati manaa gaariin mana isheef eebba taate. Akkuma kana waaqayyoof abbaa manaa ishee gammachiistuu fi ijoollee isheef immoo qaalii taate amala gurguddaa isheen qabdu ja'an isinitti himuu barbaada. Amala gurguddaa ja'a haati manaa gaariin ittiin beekamtu. Hamma dhumaatti akkasiin na dhaggeeffattan isin affeeruun barbaada. Dabalataan immoo hojii manaa salphaa kan isin dandeessan hundumti keessanuu gochuu kan dandeessan. Viidiyoon kun isin eebbisaa. Erga irraa barattanii immoo laayik gochuun dagatina. Viidiyoo kana laayik godhaa. Akkuma kana yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Maaliif qophii itti aanee dhufuuf waan isiniif qopheessinuuf baay'ee nu fayyada. Viidiyoon kunis immoo namoota baay'ee akka inni bira ga'ee qaqqabuu danda'u algooriizimiin yuutuubichaa rikoomendii akka godhu nama baay'eetii fi laayik gochuun keessan kooment sheer gochuun keessan baay'ee tajaajilichaaf deeggarsa guddaadha jechuudha. Warris immoo sabiskiraayibiin goone amma ammaatti akkumatti ilaaltanii baatanii sabiskiraayib godhaa. Viidiyoowwan gaggaariin akka kanaa jireenya keessan eebbisuu danda'an isin jala akka hin dabarre jechuudha. Kana waan gootaniif galatooma. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'es immoo baga nagaan dhuftanii qopheessee kan isiniif dhiyeessu qophii kana ani luba Eeliyaas addunyaan jedhama. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Gara sagantaa keenyaatti waliin seennaa. Isinis immoo laayik gochuudhaan akka jalqabdan irra deebi'een isin affeeruu barbaada. Haati manaa gaariin amala akkamii qabaachuutiin beekamti? Amalli haadha manaa gaarii maali? Keessumatti gorsi kun macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'edha. Kutaa kitaaba qulqulluu garaagaraa keessaa kan fudhatame waan ta'eef amala haadha manaa gaarii kana adda adda baafachuudhaan keessatti akkasiin jireenya keessan ilaaltanii gaa'ela keessan ittiin eebbistan gammachuu gaa'ela keessan guutuu taasiftan asumaan isin yaadachiisuun barbaada jechuudha. Inni jalqabaa haati manaa gaariin amala gaarii qabdi. Amala gaarii qabdi. A wife of noble character. Amala gaarii qabdi. Macaafni qulqulluun keenya keessumaa fakkeenya boqonnaa 31 guutummaa isaa yommuu ilaaltanii amala haadha manaa gaarii nutti argisiisa. Haati manaa gaariin amala akkamii akka qabdu guutummaa isaa fakkeenya boqonnaa 31 dubbisaa. Ani darbeen kutaa kitaaba qulqulluu kan biraas dubbisuu waan hin barbaaduu fi darbeen dubbisaa. Isin garuu guutummaa isaa akka isin qo'attan isin affeeruun barbaada. Boqonnaa 31 lakkoofsa 10 hanga 12tti akkas jedha. Haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'are? Isheen callee gati jabeessa hundumaarra hin caalti. Abbaan manaa ishee ni amanata. Qabeenyi isatti hin hir'atu. Bara jireenya ishee hundumaatti wanta gaarii gooti malee wanta hamaa isarratti hin hojjettu jedha. Akkam namatti tola. Haadha manaa gaarii. Haati manaa gaarii mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'a? Inni jalqabaa kwaalitiin haadha manaa gaarii mana ishee qabuu dandeessi. Mana qabuu jechuun waan salphaa miti. Mana ishee qabuu kan dandeessu, mana ishee bulchuu kan dandeessu, mana ishee hoogganuu kan dandeessu, ijoollee ishee bulchuu kan dandeessu. Haati manaa gaariin qabaa mana ishee kan beektu. Isheen callee gatee jabeessa hundumaarra caalti. Callee gati jabeessa jechuun albuuda gatii qabu jechaadha. Albuuda gatii qabu, gatii guddaa qabdi. Abbaan manaa ishee immoo maal godhaa? Ishee amanata. Ishee amanata. Kasin dhibu dubartii akkasii namni qabu qabeenyi illee isatti hin hir'atu jedha. Eenyutti? Abbaa manaa isheetti. Abbaan manaa isheetti qabeenya hin hir'atu. Maaliif? Qabaa mana ishee beekti kaa. Qabaa mana ishee beekti. Qabeenyi qabaa manaa keessaa tokkodha. Akkatti mana ishee qabattu, akkamitti akka mi'a ishee qabattu, akkamitti akka waan mana ishee keessa jiru hundumaa maaneej gootu to'attu beekti jechaadha. Kanaaf isheen isaaf keessumatti abbaa manaa isheef waan gaarii gooti malee waan hamaa hin raawwattu. Abbaa manaa ishee irratti waan hamaa hin hojjettu. Kanaaf kun amala haadha manaa gaariiti. Haati manaa gaariin gatii qabdi. Amanamummaa guddaa qabdi. Abbaa manaa isheef waan gaarii malee waan hamaa hin yaaddu. Amanamummaa jaalalaan gochaadhaan gaa'ela isheetiif maal gooti? Kabaja guddaa qabdi. Qabeenyi isheetti hin hir'atu jechaadha. Kuni amala haadha manaa gaariiti. Egaa haati manaa gaariin abbaa manaa isheef ni kabajji, ni ijaarti, ni deeggarti jechaadha. Ulfina irraa qaba jechuudha abbaan manaa ishee. Kun amala haadha manaa gaariiti. Inni lammaffaan haati manaa gaariin maaliin beekamti jedhuufi dubbii qajeelaaf ogummaadhaan dubbatti jedha. Dubbii qajeelaa fi ogummaadhaan dubbatti. Fakkeenyuma boqonnaa 31 lakkoofsa 26 yommuu dubbistanii akkas jedha. Ogummaadhaan dubbatti arrabni ishee qajeelaadha jedha. Haati manaa gaariin ogummaadhaan dubbatti. Arrabni ishee qajeelaadha. Waanuma itti dhufe hin dubbattu. Waanuma itti dhufe hin dubbattu.
Maaliif ogummaa qabdi kaa. Jechi ishee nama ijaara, nama jajjabeessa malee nama hin cabsu. Nama hin cabsu. Jaalalaan barsiifti. Keessumatti ijoollee ishee fakkeenya gaarii taati. Qabbaneessituudha. Amalli ishee gaariidha. Kanaan ala aariif dheekkamsaaf sababa hin taatu haati manaa gaariin. Beekamaadha mitiiree jechoonni beekamoon tokko jiru. Humni jiraachisuu fi humni ajjeesuu arraba jala jiraa jedhama. Arrabni kun humna guddaa qaba. Kan dubbannu arraba keenyaa waan ta'eef. Arrabni ajjeesuu yookaan immoo jiraachisuu danda'a. There is a power of life and death under the tongue. Arraba jala maaltu jira? Jecha ajjeesuu fi humna ajjeesuu fi oolchuutu jira. The word can heal or kill jedhu afaan Ingiliffaa warra dubbatan. The word can kill or heal. Sagaleen yookaan immoo jechi ajjeesuu danda'a, fayyisuu danda'a. Kanaaf haati manaa hubattuun jechi maal akka ta'e gaa'ela irratti dhiibbaa akkamii akka fidu, jireenya ishee irratti dhiibbaa akkamii akka fidu waan beektuuf jecha filatti malee waan itti dhufe hundumaa hin dubbattu jechaadha. Kanaaf haati manaa gaariin maaliin beekamti? Jecha ogummaadhaan beekumsaan dubbachuudhaan beekamti jechuudha. Sadaffaa irratti amalli haadha manaa gaarii maali? Yommuu jettanii jabaattee hojjettuun cimtuudha haati manaa gaariin. A hard working and diligent wife. Hojjettuu cimtuudha. Hojiidhaan beekamti. Kitaaba qulqulluu akkuma kana fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 13 hanga 17 yommuu dubbistan akkas jedha. Waan ittiin uffata dhooftu ni filatti. Harki ishee hojjechuudhaaf cimaadha. Hojii ishee dursitee karoorfatti jedha. Argitanii? Maal argina asirratti? Waan ittiin uffata dhooftu kana jechuun hojii qabdi jechuudha. Entrepreneuriidha jechaadha. Hojii qabdi, waan hojjettu qabdi, hojii hiiktuu miti jechaadha. Waan hojjettu immoo filatteet hojjetti. Harki ishee immoo hojjechuudhaaf yeroo hundumaa cimaadha. Hojii ishee dursitee karoorfatti jedha haati manaa gaariin. Haati manaa akkasii eebba guddaa kan qabdu Waaqayyo kan eebbisedha jechaadha. Mana isheef eeggannaa guddaa gooti. Itti gaafatamummaa ishee haalaan baati haati manaa gaariin. Mana isheef waan barbaachisu dhiyeessuudhaaf dhama'insa guddaa taasifti. Hin hojjetti haati manaa gaariin. Dhibaa'ummaadhaan immoo otoo hin taane kaayyoodhaan, mul'ata guddaadhaan, karooraan hojjetti haati manaa gaariin. Amala akkasii qabdi haati manaa gaariin. Ganameeffattee kaati jedha. Hirriba ishee irraa ganameeffattee kaati haati manaa gaariin. Maaliif? Waan hojjettu baay'ee qabdi kaa. Waan itti gaafatamtu waan baay'ee ishee eeggata waan ta'eef eebba maatii ishee mana ishee ta'uudhaaf ganameeffattee kaati. Ganamni ishee eebbaan jalqaba, ganamaan ka'uudhaan jalqabdi jedha. Karoorfattee itti yaaddee hojjetti jedha. Kanaaf egaa haadha manaa gaarii ta'uu jechuun gaafa kana kaasnu guutuu ta'uu waan biraatiin mudaa dhabuu jechuu miti. Garuu akka mana isheetiif ta'utti, akka abbaa manaa isheetiif, ijoollee isheetiif eebba taatutti yeroo hundumaa dhama'insa barbaachisaa ta'u kan taasiftudha jechuudha. Arfaffaa irratti abbaa manaa isheef kabaja guddaa qabdi. Haati manaa gaariin abbaa manaa ishee ni kabajji. Kabaja guddaa qabdi. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 hanga 24tti haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheefis immoo haa abboomamtu jedha. Gooftaa Yesuusiif akkuma abboomamtu abbaa manaa isheef haa abboomamtu. Abboomamuu yookaan immoo of kennuu kan jedhu kana submit jedha afaan Ingiliffaan. Submit of kennuu jechaadha. Abboomamuun of kennuun kun maalinni mallattoo dadhabinaa miti. Mallattoo dadhabinaa miti. Namoonni tokko akkatti yaadu. Abboomamuu gaafa jennu inni tokko olaanaa, abbaan manaa olaanaa, haati manaa immoo isa jalatti kan bultu homaa tokko kan akkasitti kan yaadan jiru. Garuu kun wal caalmaa miti. Olaantummaaf gadhaantummaa miti. Maali dharee milikkita jaalalaaf milikkita kabajaati. Milikkita jaalalaa fi milikkita kabajaati. Abbaa manaa ishee ofirratti kabajji jechuudha. Akkuma Kiristoosiin ofirratti kabaju, abbaa manaa ishee ofirratti kabajji jechuudha. Gahee hooggansa abbaa manaa isheetiif iddoo guddaa qabdi. Hammam waa beektu isayyuu kan caaltu haa taatu garuu irraa jala Waaqayyo kaa'e orderii Waaqayyo kaa'e sana hin cabsitu. Hooggansa abbaa manaa mana keessatti ni kabajji. Kabajni gaa'ela keessatti tokkummaa fi nagaa fiduudhaaf humna guddaa qaba. Kabajni waan baay'ee barbaachisaa. Manni kabaja hin qabne gammachuu guutuu qabaachuu hin danda'u. Abboomamuun inni macaafni qulqulluun jedhu waliigalteedhaan hojjechuu jechuudha malee inni tokko isa tokko irratti olaantummaa agarsiisuu miti jechaadha. Shanaffaanii haati manaa gaariin amala akkamii qabaachuutiin beekamti isa jedhu ilaalle abbaa manaa ishee kan jaallattuu fi kan gargaartu. Jaalalli isheen abbaa manaa isheef qabdu guddaadha. Hin gargaartis. Jalqabumayyuu dubartiin yeroo uumamte Waaqayyo yeroo dubartii uume maal jedhee kan isa gargaartu kan isa gargaartu abbaa manaa ishee kan gargaartu. Kanaaf qooda sana ni baati jechaadha. Ni deeggarti ni gargaarti abbaa manaa ishee. Haati manaa gaariin jaalala ishee gochaan ibsiti. Abbaa manaa ishee immoo gargaartu. Abbaa manaa ishee ni gargaarti, ni jajjabeessiti. Mana ishee
guutummaatti jaalalaan qabatti, gammachuu guddaadhaan qabatti. Kuni amala haadha manaa gaarii. Inni ja'affaan ammaaf ani isa xumuraa dheedhee qabadhe haati manaa gaariin kadhannaa fi waaqayyoon barbaaddachuudhaan beekamti. Waaqayyoof dursa kenniti. Mana ishee keessa waaqayyo jira. Jireenya ishee keessa waaqayyo jira. Mana ishee irratti, maatii ishee irratti, hundumaa jireenya ishee irratti eenyuun moosifti? Waaqayyoon moosifti. Haati manaa gaariin. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:16 yeroo hundumaa gammadaa, kadhata keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti immoo waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Yeroo hundumaa gammadaa, kadhata keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti immoo waaqayyoon galateeffadhaa. Haati manaa gaariin isa kana hojiirra ni oolchiti. Manni ishee jireenya ishee gammachuu qaba. Dhabdu argattu waan hundumaatti waaqayyoon ni galateeffatti. Mana isheef, maatii isheef, abbaa manaa isheef, waan ittiin ijoollee ishee jiraachistuuf sana hundumaaf waaqayyoon ni galateeffatti. Haati manaa gaariin. Wal'aansoof murtee jireenya keessatti ishee barbaachisu hundumaa argachuudhaaf qajeelfama gaggeessaa waaqayyoo barbaaddi. Amantiin ishee gaa'ela isheetiif bu'uura guddaadha. Kun amala haadha manaa gaariiti. Walumaa galatti gara xumuraatti gaafa finnu haati manaa gaariin amanamtuudha. Tokko amanamtuudha. Lama beektuudha. Sadaffaan haati manaa gaariin hojjettuu cimtuudha. Arfaffaan haati manaa gaariin kabaja guddaa abbaa manaa isheef kennuudhaan beekamti. Dabalataan haati manaa gaariin abbaa manaa ishee ni jaallatti. Sodaa waaqayyoo fi kadhannaatti cimtuudha. Haati manaa gaariin gaa'ela isheef immoo kabaja guddaa qabdi jechaadha. Kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Qabxiiwwan jaan ilaalle kana keessaa isa kamtu baay'ee isinitti tole? Dabalataan immoo isin immoo kan yaaddan, kan beektan, macaafa qulqulluu keessaa kan dubbistan amala haadha manaa gaarii kan biroos kan beektan isin immoo koomentii jalatti dabalataan nuuf barreessaa. Yeroo itti aanu qophii biraatiin walitti deebinaa. Ayyaanniif araarri waaqayyoo hunduma keessa wajjinaa ta'u eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma.